hunduma shayyuu nan barsiisa ka. Ciisoo barattoota amma yuunivarsiitii. Doko lubbuun kee weera maal lubbuun kootu darbe ijoollee Oromoo meeqaatu na bukketti dhume Oromoo fakkaata malee filatamuun baay'ee natti ulfaatedha. Aboo maali? Oromoo fakkaata akkami? Maali hoo maatii si dhaaba? Ali jaruma jedhee Kikufan jedhe maali isa jarri kan jarri maali? Naannoo yuunivarsiitii keessatti baay'ee ijoollee keenya fixanii Yuunivarsiitii isaa naan jettire? Baardaaris jedhe gooftaa koo baay'ee itti rakkanne ijoollee keenya nama 15 akkas na bukketti fixanii dormii keenya galanii jechuudha. Kana hundumaa kan qabsiise ijoolluma Amaaraa kan Oromiyaa keessatti wajjumaan dhalanii achitti guddanne kan wajjin achi deemnedha. Achumaan an bakka adda dhufee gooftaa koo addanatti rakkachaa jira. Gara Finfinnee kana dhufuuf iyyuu dhugaa Waaqayyoo siin jedhamiti bu'ii guddaan arkeen dhufe. Kanaaf maatiin koos si gubbaan baay'ee hiyyeessa waan ta'aniif akkam jedheen maatii koo bukketti gala jedheen addanuma taa'ee rakkachaa jira haadhoo koo. Asin garuu nagaadha miti magaalaa Finfinnee kun. Waan nama gaddisiisu. Baay'ee nama gaddisiisu. Haalli ilmaan Oromoo irra gahaa jiru. Haalli hojjetu sun baay'ee ulfaataadha. Amma hoo maaliif teessoo eegarsente rabbiin eegarsiise gahe maaf teessoo akkanatti? Keessa haadha boolla garee harmeen koo sinuma qoraan baadhattee na guddifte. Qoraan baadhattee yuunivarsiitiin ergatte maartarsii 3-4 fidiyette. Galma naaf hin geenye garuu. Waan dhugaatu waan nama ajaa'ibu haa ta'u garuu mee ka waan asin darbe haa dhiisiti mee ati maqaan kennu duraan dursa wal barraa maqaan koo Gammachiisin jedhama kan keenyu jedhama kiyyaa majjaama rakkoon qabu gaariin ufaa ta'u magaaluma Finfinnee kana keessa jiraattamooti amma yoon Finfinnee kana keessa jiraata maatiin koo harka qalleeyyiin jettee turte maarree harka qalleeyyiidha harmeen koo duddatti qoraan baadhattee na guddiftee qoraan baadhattee na barsiifte carraan koo yuunivarsiitii naannoo Amaaraa deemeen akkas ta'e gooftaa koo. Dhumaa miti irra caaltuun ati lubbuun jiraachuudha eegatti lubbuun jiraattee kumaa rakkoon qabu ansi gargaara akka Oromoo tokkotti akka obboleessa tokkotti maal jetta waan kanarratti galatoomis hin jedha rooko rakkoon qabu maatii keellee waan yoo ati fakkeenyaaf na gargaartu taate waan tokkotti gaafadha obboleettii toota qaba isii na barsiisuu dandeetta? Maarree wanta si gargaaru ani wanta danda'u hunduma ishee siin gargaara. Humnaanis ta'e naani waan barumsaanis ta'e naan hunduma isaa siin gargaara gooftaa koo. Maarree akkas taanaan gara mana keenyaa deemnee waan hafe immoo waliin haasofna akkana ala dhaabbadhee sii dadhabee achii dhufe lubbuu keetiin baafattee dhufe dhaabbadhee naasuuf. Hojii maal wanti si gargaartu dura sitti natti hime? Hojiin ani nu gargaartu obboleettii too qofa barana sadarkaa barnoota tokko waan ulfaataateef akka isiin haa barsiistuuf wayim naa qo'achiistuuf. Reefaa iskuulii galte moo isheen? Reefaa iskuulii galte. Moo Filippii? Laa iskuulii galte amma. Okkee bareedaadha rakkoon qabu. Lafan barsiisa. Akkana taanaaniin maarreen illee nama akka keessii barbaadu jira. Waan ta'e tokkollee siif kafalaa. Maatii keettis siif gargaara. Homaa yaaddeen harmeen ta'e rakkoon qabuun abbaan koo hin jiru beektaan harmeen koodha malee isheetiin natti guddatte haadha koo maastarsiisii fida jedheen biraa deeme. Maal jedheen biratti deeme ijoollee keenya ijoollee 15 muluutu na biratti dhume kanarratti. Nama gaddisiisa baay'ee. Rakkoo guddaa mootummaa keenyaatu qaba. Mootummaan keenya qabu immoo barattoota naannoo Amaaraatti Oromoo kan baratan fuudhee gara Oromiyaa hin galchine. Garuu kan Amaaraa immoo Oromoota Amaaraa Oromiyaa keessatti baratu jechuudha. Konkolaataa ergee fi hunduma isaanii gasheeranii. Amma waan sin jedhu hedduu siyaasofsiisuun feene yatiin kun nama karaa kan ifaa jedhu waan ta'eef
galee shaayii buna waan jennee tiniin waliin haasoo na beeknee miyaasi. Galatoom ulfaadhu qaba. Tai, afirraa. Okay. Eenyuun jettee maqaan kiyya sun? Maqaan koo Gammachiis jedhama. Gammachiis. Gammachiis kenna. Mukaa'insa akkuma reefu siin jaa. Ati silaa barataadha. Warri kiyyas akkuma dur siin jee manni kun mana keetti. Mindaa dhaabbataa sii godha. Galataan guddaa yoo ammoo haalli kee fi walitti nuti tolaa deemne akkuma maatii kennaa ta'uudhaan kanarra siif wanni godhaa deemaa mindaa kee ammaaf sittuu murteeffatamu sii murteessaree. Rakkoon qabu ati naa murteessituyyuu. Yeroodhaaf ani birrii Itoophiyaadhaa 5,000 sii kafala. 5,000. Maarree isa akkamiin dhagama? Isiin laaptooppa kana fayyadamti. Isinuma lamaantu qabaachuu kana. Okay. Akkasitti amma immoo isii yaamee 5,000 yoo sitti qaatullee taatu. Laa beessa. Laa isa caalaan dabalin. Siifin dabala. Maarree 5,000 kaffaltee naani maatii koo iyyuu gargaaruu nan danda'a. Maatiin koo harka qalleeyyii waan ta'eef kanumaa of soraadhee achi bakkee taa'aa jedhama. Finfinnee keessa dhufee maal godhaa jedhee achuma taa'aa jira malee. 5,000 kaffaltee naani ijaan baay'ee bareeda. Rakkoon qabu. Rakkoo qabu. Waan maatii keettis waan maatii keetti anattu laalee warra keettiif ergaa. Laalee tiniin gidduu tana keessatti haala baankii laalee tiniin waan tokko si kennaa. Saniif yaaddeen waan warra keettiitii fi amma achi yaaddoon tokko sitti akka seenne akkasitti isiin yaamee dhufa. Akkasitti ammoo mukaa'inni waan tokko laalga silaa barataan daftara laalaa. Maarree nuti kanuma hojiin keenya kan akkana taanaa ni wal ta'uun oollu. Okay. Akkasitti hanga deebi'utti tokko. Oho. Ani kanaaf ittiin ari'ame miti. Yaa alaabaa koo iddoo hundumaa jirtaati. Bichi sirriitti yoo godhamu. Maarree isa kamii bareeda uffadheen taa'ayu. Ana obsitu. Seen obboleessa. Akkam. Naguma. Hadha nama ajaa'ibaa tokkoon sii fidee dhufe. Anaaf moo maali? Wannan sii fidee wantaati faswantiin obsiin kenna nama si qo'achiisuu danda'u. Tarii barnoonni kee kun akkasitti ulfaatu jiru arguu jira. Sirrii. Sababa saniifin nama si qo'achiirra akkasitti ari'aman san isaan keessaa nama tokko karaarra dhaabbatuun argee mucaa akkam seete mucaa amallisaa miidhagaa hanga argetti isa sana akka inni si qo'achiisuu barbaadeeti akkasitti fideetiin bara mana keessa jira amma waan marayyuu findhee jirra. Garuu obboleessa kiyya akkamitti argite mucaa kana muuxannoo ni qaba seeraan qo'achiisuu ni danda'a? Ani ni qaba jedheeti yaada ka mucaan yoo laalu nama barataadha. Namas gara nama nyaatu tokko si qo'achiisa maarree karraa hafe immoo yoo inni hin dandeenye taate jijjiiruu dandeenya ta'e hangasiif ammoo laallee tiniin jijjiirraa kanaaf amma aynee tiniin dubbisna kan wayyu maaltu garaa si qabena fakkaata. Lakki jechuun nama tokko karumarraa arganii ol fidanii si haa qo'achiisu jechuun ni ulfaata. Waanuma maraafuu wal nu barsiisi kana ilaalla. Karaarraa qabeen finne akkasiin jennee obsituu teennaa. Mucaan barataadhaa siin jee silaa kabarana fixuuf baatii lama qofa hafee wanni isaa guutuu argee jira. Saniif rakkoo tokkoon qabuuti. Akkasitti amma gabbaanee kaa isa bira dhayinee wajjin haasofna miyaasi. Tole. Jarri dhufu geessi kana deebisuun qaba. Alaabaa koo. Siidhaa toltarii taa'uuf hin deemaa miti. Gammachis kenna. Buleettiin too isiidha. Okay.
isa gammachiis jedhama. Wal baradhaanii kaasilaa heegaree fi nama si qo'achiisu barsiisaa kee ta'uu mala. Tole. Wal baradhaanii. Okay, gammachiis jedhama. Obsituu jedhama. Okay, wal barumsa gaarii. Wal barattanii miti. Egaa wal barattanii waan si dhaama dhagaa. Wanni si dhaama doonii obboleettii isii malee hin qabu. Obboleettiin ko akka kamii olitti waan isii jaaladhuu fi wanni tokko akka isiisan miidhu waan wayii isa hidhuun fedhu. Miidhaan jiru na bukkee miidhaan hin jiru waan tokko iyyuu. Wannan jechuuf deemu siif galee jira na fakkaate. Kanaaf isiin ijootooti kana atis ka akka barsiisaa tokkotti isarraa barnoota isaa fudhachuu qabda. Tole marakkoon qabuun hin fudhadha. Akkasii. Akkas taanaan kaanii babbaheetiin deebi'aa. Isaafis dadhabee waan dhufeef waan tokko inni fi saniin booda barnoota keetis qo'annaa itti fufi waan gama keetii ammoo akkuma siin jedhe sani wanna kee guutuu narraa akkasii. Tole obboleessi. Deemee taanaan shaayirri si fidee dhufa. Isa booda na qo'achiista. Haa ta'u. Baay'ee galatoon. Homaa rakkoon qaba. Tole mee. Kunoo kana. Askuuliin baradhatte miti? Rakkoo qaba maa kun for example amma sagantaan isa kanaa kanarraa kaastee amma asitti hin dandeessa mitiire? Hin danda'a. Tole qaama kanatti dandeessee naani. Borbooda immoo kan achirraa fuudhee amma asitti siin barsiisa. Rakkoon hin jiru asuma waliin jirra jechuudha. Hayyee. Amma kana xiqqoo ishee qayyee badhu amma nan shaayii dhugutti. Tole. Okay. Qayyee badhu kasirritti. Tole qayyabachaatuma jira xiqqoo bakka kanan na dhibe. Yes. Kuno bakka kanan na dhibe. For example, kill the people. Rakkoon qabu kun amma bakka kanaatu bu'a. Hayyee. Kana fuutee kana keessa buufta isa booddee achumaan kanatti darbi. Kana fuudhees kaa? Barsiisaa eessaa dhufte? Yuunivarsiitii kamii dhufte? Ani yuunivarsiitii Baardar barachuu turre. Achumaan ijoollee Oromoo nama baay'ee wajjin achi keessa barachuu turre. Doormii keenya keessa dhingada dhufanii ijoollee nama 15 achitti ajjeesanii. Ani immoo achumaan waaqomti na baaseen dhufe. Ijoollee dhuma keenya ijoollee Oromoo? Ijoollee Oromoo akkasitti fixaa jiru kaamarri ati Oromoo ta'ennaan akkati Oromoo taate si baraneenna achumaan battalumatti si ajjeesu. Haala kanaan barattoonni keenya kaa hedduu miidhamaa jiru jechuudha omtuun baratani. Maarree barattoonni keenya baay'eetu miidhamee jira. Achumaan otuma mootummaa sirriituu qabaanne ta'ee nu gargaaruu ture. Barattoota kan naannoo warra Amaaraa jechuudha. Kan Oromiyaa keessatti baratani. Mootummaan naannoo Amaaraa konkolaataa ergee fi hunduma ishee guureera. Nuti ammoo nama waan tokkollee nu quba qabu hin jiru. Kanaaf nuti baay'ee guddaa rakkachaa jirra. Garuu anamiti ijoollee lubbuun isaan darban isaantu na gaddisiisaa jira malee. Anillee rabbi faa galatu beera. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Barattoonni haala kanaan omtuu barachaa jiran jechuudha. Akkanatti dhalli namaa ijoolleen keenya dhumaa jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Sillee barumsi kam cimamoo kan askuulii kun? Barumsi homaan jedhu bakka xiqqoo natti ulfaachaa jira malee. Kanumaaf obboleessi kiyya immoo baay'ee na gargaara. Garuu barsiisaa dabalata waan na barbaachiseef. Ani kaasirriitti si qayyabachiisa. Waa'ee barumsaa sirriitti hin danda'a. Barumsa kam dandeessa sirriitti? Hin danda'a. Ati seeraan na qo'achiisnan obboleessi kiyyas na qo'achiisaanis ni qo'adha. Yeroo tokko immoo wantoota naan galleessi hin gaafadha. Rakkoon qabu.
obboleessi kiyyallee obboleessa nama gaadha waan ta'eef wanta barbaaddeesiif gochuu ni danda'a. Obboleessi kee barateera? Baratee jira hedduun fixne garuu. Meeqa barateera? Aguma kutaa 6-7 barate. Situ barsiisa malee inni sin barsiisa jechuudha. Ta'us waan tokko naa dubbisuu ni danda'a. Inni naa dubbise yookaan si barreeffachuu ni danda'a. Dhugaadha. Rakkoon qabu hundis si bukkeen jira kana booddee waan tokko yaaddaini? Tole galatoomii. Ofiyani kanin jedhu waasi gaafadhu ammallee dhiifama garuu. Rakkoon qabu gaafadhu sin jedhe. Ati akkamittilee yuunivarsiitii Bahar Dar sanii as dhufuu dandeessi? Yuunivarsiitii Bahar Dar kanin dhufe garuu baay'ee guddaa waan nama rakkisudha. Tole. Isa si dandeessii himuu hin danda'u. Rakkoo baay'ee si mudatee jechuudha. Rakkoon isaa achuma Finfinneetti dhaladhe jedhee achirra bee dhufuu danda'e malee yoon Oromoo jedhee yoon ajjeesu malee keellaan tokko wanti hundumtuuf hin dabarsu. Karaa nama hin dabarsan jechuudha ijoollee Oromootillee. Daandii qabaniiru ati Oromoo akka ta'e si baranii naani yeroo sana si ajjeesu achuma battalatti. Yuunivarsiitiillee ijoollee Oromoo reebaa jiru karaa irrattillee akkasnaan jechaa jirtaati. Ijoollee yuunivarsiitii keessatti reebaa jiru bakkeetti reebaa jiru doormi bakka nyaataa itti nyaannu juttu baay'ee nu rakkisanii achirraa baane. Keellaa gara Finfinnee magaalaa keenya kana yennaan dhufu rakkinni asitti baay'ee na mudate garuu rakkinni na mudate namni hundumtuu mattaawqaa isaa itti kennanii darbu. Mattaawqaan koo ni dura dhosseen dhufe mitiire. Warri immoo achi fattashaa jiru warra jara sana warra ollaa keenyaa sana waan ta'eef achuma maal jedhee naa dhokootti kenna jedheeni baay'ee guddaan yaachisaa ture. Garuu akkaan gadi bu'een ani kun asuma asirraa yaabeen jedheen konkolaatarraa ijoollee buusaniiru. Asirraa yaabe jedheen akkasitti dubbadde Amaariffaa waan danda'uuf achumaan rakkoo qabu kanas galii naan jedhe. Achiin gara Finfinnee kana dhufe obboleessa keessa achumatti achi mana jala bakkeen taa'uun ture achumaan obboleessi kee natti dhufe kaayi nuyyuu wal agarre. Rabbi si baasee asiin si gee garuu ati ofii dhaloonni kee eessa? Dhaloonni koo asii gara godina addaa magaalaa Finfinnee gara laga Xaahooti. Achumaadha maatiin koos yoona baay'ee na yaaduun bilbilee fi gaafa biraan bilbilee warabbedhe. Ati waanuma maraaf waan yaaddeen hin dhiphatini. Rakkoon qabu. Baguma waaqni rakkoo san keessaa si baasee asii si ga'ee jira. Anarree obboleessi kiyya nama gaariidha beekte. Waan mindaa waan tokko waan rakkattillee mindaa si kaffala kan qo'achiistuuf waan biraatirlee yoo rakkatte isaan mari'adhu baay'ee nama gaariidha waan barbaaddeen si cinaa jirra waan barbaaddeen illee si gargaaruu ni mala. Haa ta'u inni naan jedheera. Kuma shani siif hin kaffala Itoophiyaa maal naan jedhe anatti godhanii kan mootummaa kanuma. Ati yaadda inni si kaffalas rakkoon qabu. Haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa qaba. Anillee sirriitti si barsiisa. Tole. Tole amma kan asii kaaftee ilaa asii qayyabattee attamitti? Qayyabadheen jira sirriitti. Rakkoon qabu ammoo asii kaaftee ilaa amma asitti ga'utti boru akkas si barsiisa rakkoon. Tole galatoon. Ulfaadhu siin jedhee. Eessa deemta deema? Amma gara kutaa kiyyaa deema. Tole. Galatoon. Haa ta'u qaba. Arraaf qo'adhee barsiisa sunillee miskiina gara nama nyaata. Ijoolleen Oromoo mana barumsaa keessatti dararamaa jiru. Dhugaa Waaqaa nama marara.